Nageenyi badhaadhaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi maatiiwwan Oromiyaa kiyya. Subscribe, like fi share akka nuuf gootan kabajaan isin gaafachaa. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Sagantaa keenya har'aatiin immoo ulaagaa jaartii yookiin niitii ittiin filattan. Inni tokkoffaan bareedduu yoo taate muhachuu sitti baay'ifti, na sossobaa ooli jetti. Qabxiin lammaffaan hubannoo kan qabdu yoo taate siireessi sitti taati. Sadi dureetti yoo taate sin kabajjuu. Afur hojii ishee irratti cimtuu yoo taate yeroo siif hin qabdu. Shan fayyaaleetti yoo taate onneen ishee waan biraatiin miidhamee jira. Ja'a itti gaafatamummaan kan itti dhagayamu yoo taate jaalalaaf iddoo hin qabdu. Qabxiin torbaffaa barumsaan kan fagaatte yoo taate yeroo hunda ani sirriidha jetti. Qabxiin saddeettaffaan kan hin baranne yoo taate yoo balleessaa ishee itti himte sitti mufatti. Sagal qaruuxee yoo taate soba baay'ifti. Kudhan fungaa yoo taate nyaata irratti qimamii baay'ifti. Kudha tokko daldaltuu yoo taate dhirsa sitti taati. Qabxiin kudha lammaffaa fi inni dhumaa ijoollee manaa yoo taate gadi baatu sitti hin deebitu. Ulaagaan kee isa lakkoofsa meeqaati? Mee comment nuuf godhaa. Kabajamtootaa fi maatiiwwan Oromiyaa kiyya. Hanga dhuma qophii keenyaatti waan waliin taataniif galatoomaa jecha yaada keessan comment kan nuuf gootan.